Baadiyyaa galaala falooni Oromiyaatti yaana misoomi. Baadiyyaa galaana falooni Oromiyaatti yaana misoomi. Yooyyaa harka fuunee ashamaa akkam jirtan hordoftoonni keenya hundumtiyyuu jechuudha. Oromiyaan akkasumas immoo baadiyyaan jiituu miidhagduu bareedduu akkasitti saawwan qabduudha. Saawwan biratti cinatti yeroo arfaasa kana yeroo hundumaa dachee magariituu kanarratti Oromiyaan dachee magariituu kanarratti yaafattee saawwan dheechifattee jechuudha. Saawwan yeroo ammaa kana keessatti arfaasaan yeroo ga'u qotiyoonni ni goobuu ni dalloomu. Saawwan ammootu bifa kanaan harma isaanii gugguutatanii ittiin okolee kee guutee aannan bareedaa namaa kennuudhaaf aannan gaarii namaa kennuudhaaf akkasumas immoo aannan irraa dhadhaa argachuudhaaf yeroo ammaa kana keessatti yeroo itti Oromiyaan lalistee miidhagdee bareeddee bifa kanaan argamtu jechuudha. Baadiyyaan Oromiyaa akkasittiin miidhagee jechuudha. Kanaafidha yeroo hundumaa diinni kan nutti aggaamu kan nutti gaarreffatu jechuudha. Oromiyaan waan jiituu taateef waan bareedduu taateef jechuudha. Kanaafuu hundumti keessan baga Oromiyaa keessatti dhalattan baga haadha Ati Oromoo isin deessee isiniin jedhaa. Galaana falooni Oromiyaatti yaana misoomi.